أنا نتمتع أنا قوتا أنا تيرتي والقبدي خوني مال قودا يتي إرسل من قبدو نياتو نياني إرتم قبداتي إرتم قبداو هم نتتهم تقالانو تكان جاشي نمتومي مناخ ما نمجيسيو من تكان رجيان إيرتي خبجة قبدي جيتين مقافلة تاتو جيتين سخبجة جران يروم مثلا قبض الربوده سبحان تيزو أما تامي غاي سبورتي دلينو كنا ثاني ورينو رفتلين يرتني أنا مرة يعني سبورتي يوزو دلينو تي أكنا ثاني نتيو أما تامي غاي سبورتي دليني سبورتي إنسان يقرأته يورو ركان نقرأته أبدي ولي راندور كنمال قونا بوب بريزا يجانو يونا جوجراسي كايا سنوفين أيون جوجرافي ديرياسي كايا كدلا سنوفين مقالا خيسا كس خايا دوبا في خامرة سورا هندي أمنه aku mancing sana nene. Balon nama dua jiru hai jate dulu. Balon rata lagi. Nanti dirami. Atau kasan, hiji, atau ibet. Bukan balon rata lagi, atau ibet, tamam. Balon lagi diresa dua jiru. Tunda dete magala butuh dete fedo adu. Ferrado kenapa? Har ilmansa. Media tu robe, Arab sulit kapan? Abadan. Arab sulit kapan? Aktifin. Amma sekarang dapat, tadi sekarang dapat. Ikut sana Bagai pilih. tiada benar benar. Kafe teo, tateo. Uang kan ini kapan ni? Jarti te, asal rabbate hason kau. Arab sulit kapan? Abadan. Selaka dia cakap. Saya lihat napan berjaya berlogi. Gua Arab bimu cara narfate, wah narfat cise kawan. Ege. Naga macam tu ni, lolo rute. Me lolo hundum ne, lolo hundum ne. Me nyutu cijira ubacuk abdan nama tak muskilah kaisa sonin. Arab mali tinggi. Isin rajab tu din CV dawo, taisi ferrador gitu male. Isin ngerti amma jab tu ajaib aja taisi ferrador gitu ta. Video show bered tu amma tak shay tayin jusan. Andu gumat tiga mana kan aruf tete bate gusan lo. Mana kan fitih tu mana sih agar suta mana kan. Mano isin yo fiddan kana yo fiddan marre isin gol ette aki zacha gosan. Zacha isin miyo zan fit murama ta ya abdi ma ani. هردفتوتا في قرطوت تشاينا لبراو تي في سبسكرايب شير لايك بدو عندكنا ايغا مالكنا قف ماري تشاينا لبراو تي في خنقيرو دا كري سبغم تاكي دينا جري هاري اتيرمادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في قرطوت تشاينا لبراو تي في يو يا المان رومو داخن بيا خيسا في بيان باجر تم ارتخيسنو duraan dursine salaamtanni keenya qoonneerraa burqe barariyee isin bira haa ga'u isiniin jenna isin jaalanna arraan tana mana balloo tiin dhufee jira. Hordoftoota keenya salaamtaan jedha ta'oonnee irraa haa ta'etuun bakkuma isin jirtanitti isin haa geessu jecha arragaa. Maaliif dhufte kun ammoo yaada sirraa Arra sittiin guruu dhufe hoo maal jettime sittiin guruu dhufe. mee rakkoon qabu haasaadhu. Eegaa takkarraanii lama sadi jechaa sii deema maalli beektaa? Duraan dursee gaafii sii qabu. Dheengadda guyyaa teessanii jechuudha duniyaa anaa mana abdii jiru. Ergitan san anamma akka yaada nama dhalaatu qan duraan dursee nama dhalaatu dhaabu. Wanni inni achi dhaqeef duniyaan. Beekama. Duniyaan akkuma sitti himte tilifoona narraa fuudha waan jettetti ani natti himte guyyaa san dura. Beekama. Hayaa jeen guyyaa san dhaqeen nattuu himte eegachi nagarteefu birraan waan inni deemuuf ni beeyti jechuudha. Caljoo qabdi tanumaafuu silaa anis gaa meeshaadhaan nasiiba firra dhufe hogguunni kana jee irra duraan gaasa beeku maaliif siin jaan beektaa Sogaachisu malee tokko dabanii. wayisiima an ni faajaa na seenan quban qabu an ni qabdu waan quban qabne an dura hogguu duniyaan dhuftu zakko na gaase balloo hogguu dura duniyaan dhuftu ni gammade maaliif hin gammade isaan kana hobatti harkadhee walittiin araarsaadha. Sanuma mucaa tokko kanuma tilifoonaan fiigaatuma dhufee sanis fuulli dhala kaameraan deemus kanuma fiigaatti dhaabatu kaameramaan san boodaan miiciyyoo takka iftu yaani viidiyoo teelaalee bar viidiyoo teelaalee viidiyoo teelaalee sanii dhufe bar harka takka mucaa akka balleessanii katan takka illee na balleessanii katan maaliif silaa argu sananis firraa qabaadhe booda haa nin oolamne maaliif si jee mee dhageeffatu nin oolamne maaliif si jabeetaa naa achi jiru. Hogguu dhufanii mashaakila san kaasan iddoo waan akka birraan waan kana mucaa kana lafa qabee fi mucaa kana namatti fidee takka nama ala jaaree duniyaadhaaf na fakkaatti. Kanaafuu bikka san keessatti ani jechuun yeroo san jechuun birraa oora fakkaatti kan birraa oora osoo jiru nama duubaa keessanii ani illee akkaatti jirtu. Ani illee akkaatti jirtu achirtu maaliif amma osoo inni qaceelcheetumaan sodaachisaa irraa fuudha garuu hin dhayinaan jeeni maaliif mucaasan illee itti miti jira kaameramaan illee jechuun marii jechuun naatu jechuun itti ergee maaliif akkas godhe beekta abdi qaalii namaan godhu biraatti fira jechuudha. Banni beekaa. Akkuma ani dhalaadhaa biratti illee dhaabbata birraa jechuun ani illee ni beeka illee na beekta nuti bar jechuun nuun diruma takka tolchaa dha bara
Barbaadu tokko cuyaadha. Uummata akka Amma tolchaa. ja'an taateetiin bar ni rifadhe. Sanjaa gulaa. Yoo dhugaarra darbe amee zakko naafaan batiyaa balloohi. Dhugaa rabbii mucaarra naa rifate waan na rifachiisee qaban. Loluu hin dhufne. Mee eenyuutu jira hubachuu qabdan nama tokko mashkilaa keessa osoo hin arra maaliif hin jedhi beektaa? Yoon an bagaan dhaqeen jee'u maaliif xeeriidhaaf hin dhaqe? Silaa dhaqu baadhee mucaan san kee arra miciyyoo tanadhaa mucaan kunis namni dargaa wayita sheexaana waan kana deema ni dhaa mucaa kana takka bagaan dhaqeen jaa takka bagaan dhaqeen jaa yoo ka'ee amma lamichi uummatanaa boomaa siin qejee mucuma shuguxiin deemu itti utaalee wahiin godhe jee ni dhawaa jechuudha bar wanni kanaan diree dubar abba waa meeqaa jira bara tanaafuu anis yoom bikkasan meeshaan dhaqe eddoonitu na laallatti osoo mucaa kana dhooyineen dafa'aa Atuma yeroo sana jechuun mucaa silaa kanatti ergina dhooytamoo abdi dhooyti. abdiin dhawu abdi haasofsiin dhagami mucaa abdii dhawu deemu anamma Nama dhukkee irraa qaabne. dhageeffadhu falii barammaan duniyaaf jechaan bara achi dhaqee abdii kana gorsu jira bara. Ati osoo dhaqee manguddoodhaami. Akkuma fayyaa manguddoodhaami. Eega manguddummaa achi dheete nama kana walitti fayyisette namni takka manguddummaa keessa ni dhaawama. Ni tumama. Waan kana amma jechuun naatoo sirra lafa bulee anaatu siima. Nam tokko jechuun ni dhaawama ni tumama rakkoon qabu. Guyyuma jechuun nama biraan dhaabbadhattee takka dhalaa biraan dhaabbadhattee haabsanu dhaawamuu kee takka tumamuu kee takka jechuun dharramfamuu kee wama jiru daawwattoonni keenya jechuun nama meeqaan horofsu jiraame. Garuu immoo nuti jechuudha gara nuti immoo waan tolchaa gurgurtaa dhiirarra dhalaa bira dhaabbachuun dirqama jechuun hin jenne. Waan hin jeebsi hin galle maaliif hin jenne beektaa ani har'a duniyaa an duraanuu waan dhalaa tanaa jechuun tuqaa dhalaan fedhu maal beektaa dhalaa tuquu tana fedhu maaltu na rifachiiseen siin jee bara osoo waan biraa sodaan ta'in mucaa kana dhahan haya anaatutu mucaa sanaa laas hin jeene awwaa dhugaas gaa jira jechuun namni itti ergine jechuun mucaan fuulliidhaadha ilaamallee ilillee hin beekne nam tokkollee hin beekne maal yoo beekee jechuun abdii barbaadu malaa meessaniif jechuun dhoosine jechuun waan san jechuun utuu wanni gooneef yoo harkaan itti dheeyne namni wal loluun mala ablee walii guurachuun mala ammoo shugguttiidhaan itti akkuma sanii beektaa namni kun ibidda kan sotaata baareessinee keessatti raafuunaa fi itti ergine abdii keessa malee hin beeku abdii keessa malee mera amma asuma naarees gaa atis keessatti deemta abdii keessa malee hin beeku abdii akkuma ta'e xaa jeete kam gartee duniyaatti dhiirattis xaacha garuu immoo ibidda garraan hin qabbanoo jedhanii siicha ta'uu jira malee. Na dhageeffadhu. Anaa jira malee abdiin qabbanoo naatu abdii goggogee jira addaan isinii baas hordoftoota. Bikkasan viidiyoo san bikkasan deebii har'aadha duniyaan gadhiiftee jirtiisa abdii naatti goggogee qabu jira silaarra jiraachuu baadhee mucattuu utaalee abdii shuguxii fi jinniin beeku jaartii isaa irratti mucaan maaliif haqasaati isaas akkuma badii dalagetti yoo roon har'aa dhuftelleen jaartiitii yamoo jaabeete tanaafu silaan dhaqu baadhee amma abdii guyyee biraa deemu deemu yaa birraa irra silaa jiraachuu baadhee mucaa sanitti utaaleetiin kee harkaa hin fuudha jee waan kanaa jeetitti innummaa dubbatee erbeetta silaa jiraachuu baadhee anu takka kasaaraa amma hafee jira. Dalagaan goone san nurraa dhufne. Naannoo bara ammeenyaan goone. Eessi ammeenyaan goone hin beeku. Ammeenyaan goone. Amma waan akkasii yoo taate nama goota garuu baa nama tokko amma harkaan walitti argitee harkaan wali naquu damtee amma harkaan hin qabbana mucaan hin beeku. Bar hin beeku. Harkaan hin qabbana. Dhiigaa balloo maaliif siin jee beektaa? Silaa guyya san akkuma inni meeshaan dhufe meeshaa qabaadhee bar dhuguma rabbitiin siin jaa. Waan biraa bu'a maaliif wanni biraa bu'a mee dhaaphu wayiitiin siin jee ni rifadhe. Namni gizee rifate waa ballaa qaqaba badami. Isaan kana bo'aatis bar isaan kana gyaa dhufarra. Ammoo haala qatanii wal bar taniin si dhoysinee siima jira. Taniin si dhuguma rabbii kaniin si dhuguma sanii madda. Dhuguma sanii ni madda. Arraba mucaan sawwaatee dhugaa taatee dubbiin tun eenyu laal dubbiin tun birra namni naati hatta namni gizee mana isaa seenus arrab dibrattiin deeme jee namni na harkan jechuu kiyya boo birraa isa deemu bara dibrattiin deemu jira yoo mucaan sana achi dhahamee baafatan lamisaa laafin siin jee eenyutu waan birraa ol seenee lafa qabee fi dhufanii dhahanii dhabee kadhu kanaafuu rifadhee tanaan na rifachiisa an hordoftoota akka barbaadanii mi guyyaa kana harka keessa qabda kaati animoo waan san keessa jarri waa argaatii qofaa miti bar wani jude ani yeroo san maaliif yeroo akka gartee abdii biratti deemtullee oduu tana hedduun beekta maqaan keessa kuma qaba beekta hedduun guuraa bira bakka sana yoo kanatti bara jechuun birraan bira dhaqee jechuun jechuun akkana tanaa deemaa kana jenne rakkoon qabu illee yoo itti himne immoo manguddoo of maqiyyaa manguddoodha yoo itti himne immoo
abdii jechuun sirreessuudhaaf balloolleen nama sitti ergu jira jee yoo gurbaan kun waliin kan qophaa'u taate takkaa nama ergu kan qophaa'u taate namni waliin dhiisu kuusan. Waliin dhiisu godha. Aanammoo osuma sitti himini sitti bu'aa maaliif beektaa? Osoo ati jirtu adda qabaa biyya. Laa waan akka godhe ati jirtaani. Laa balloo barsiilaa waliin. Manguddoo laa dhigaa waan takka naasi. Namni manguddoo oggaa achi waan san erguu nani si achi jiraa fi erge malee silaati si achi jiraachuu waate hin ergu beekat ifii hojii dhaqa silaati jiraachuu waate ifii hojii dhaqa amma hojii jirtu taanaan namni sodaachisaa hin dhayinaan jedhe laa haa achitti hiftu laa sodaachisaa hin dhayinaa gurbaa immoo sodaachisaa immoo raaqama gartee koodii fi telefoona si yuutuba irraa fuudhiif jeedii akkas ta'e balloo hojii ol taa'ee naamte iftuu fi duniyaa hojii qajeelche kaameramaan hojii qajeelche anjalaanaaf yoo naarke ni oowwa jeeti beekat ammoo sababa ati jirtuu fi atoo dubbisan qabbaneessite jidduutti cinqabtee akkasuma qabbaneessisan bareeda. Silaa eega achi jiran na dhageesseefu narra dawwaltee aboo maqaa kiyyallee hin dubbadhu adeeru awwaa hin fudhan ta'e garuu ni naqaa fi dhaabadha. Ambara siinama akka ati akka dhaabbattu si beeka. Dubartiidhaafis akkuma kiyyaa dhimmita siin beeka. Ammaayis ta'e dubartuma taateetu nama kararra jirrees irra duuta siin beeka. Akkuma keetiif beekta nama kararra jirus tana beekta waan kan haqaaf dhaabbannee duraan waan ilma namaatiif yoo aanne malee hordoftoota ilma namaatiif yaadu. Naatee cumbar duraan kaa'uu jirtu anaatu siin himin. Garuu siimuu silaanaafimtuu qabda maali? Siimuu fayyada fuudhaa. Hirrifatiin takka mucaa waan godhin yoo harka waaqaatti illee waan takka illee hirrifatinis anuma ittee waan hin godhin. Atis jechuu raankii hunda daleedanii argina. Laa gosa sodaatu silaallee yoo sitti himne jechuudha. Amma osoo sodaachuu san hin ta'in osoo sodaa. Gurbaa dhaabbattee ta'a. Gurbaa kanaan nadhaama maqaan gurbaan kan fuulliidha. Haalaan maqaan hin beektu. Duniyaan seenan hojiinis gurbaan isitti qabate ati jirti. Gammadeetiif gammachuu booda rifadhe. Isaan kan oguu shukutuun seenan hay duniyaan aara jirti hinaafa qabdii mucuma asitti natti na jeesini. Balloo erga goja biraatutu nama. Balloo turgee goja nama jechuun waliin taarte. Eega san booda sitti sinaarre balloon kaayoo takkaayis kaa eessa jirtaa maan hin hubatinii sanumaatti qona aarse malee akkas haleellee. Ammas wanta kan beekta. Ammas wanta akka abdii kana daawwattoota hordoftoota fayyadamu. Jechuun jaarsaa jaartii tullee seenaa warreen jiru gattee nu barreessu ni jira monkiin firasaa monkiin saayiboosisaa rakkoon qabu warreen kaayina jechuun akka nuti akka dhaabbanne ni beeka. Nam tokko tokko beeka dhokko ka'ee kasee arrabsuun osoo viidiyoo jalaa fi ilaan gadhumaatti ilaaliin ka'eetuma kasee arrabsu. Dura viidiyoo keessa jechuun jalarraan gadhumaatti ilaalaa waan namni dalagee hin dhoosina warreen nama arrabsuun ba'a. Warreen ammoo kan faalsitan jechuun duniyaa fi balloon takka jechuun fatiyaan waan gaarii daleete jechuun isin jettan gartuu isin nuti nu galatoomaan jaa nuti ammoo gaarii dalagu jira garuu jaartisaa jaartisaa haadha ilmaansaa miidiyaan torbee arrabsuu ni qabaanne. Abadan. Arrabsuu ni qabaanne. Qaqqaatti meeshaa. Amma akka dhaabbatanii sakaafee dhaabbatan. Ikitsan fiimee bakka feete yoo taate waan kana ni qabaanne. Jaartii ta'e asirra baatee haasoon qabdu. Arrabsuu ni qabaanne. Abadan. Laakam jechuu qaba. Sa isaanii loluu dhaqeeran. Aboota laakam jechuu qabanii mee taane aboo balloo. Bara jechi turan arrabsu ture. Balloo mana keessatti si dhufa. Gaafa bichoon gartee duniyaa faan kaadhaqanii mana biftuutti tumasan. Mana biftuutti tumasan gartee siidutti erge sii kana maarree godhe sii dhufee jetti na keessa baase. Aboon jeen gurbaa akkatti wal baatanii. Jaartiin gartee ammatti fuudhu jirtuun jechuun jaartii ni kan qabne takkaa dhalaa ni kan qabne ni kan osoo hin godhatin mana keessatti hojiin galeen jaartii ilmaanii ariitee okkuutan hojii galte namni maasiin jaa allaa bira waan takka tanii siifun beekta jaarsa jaartii wal taasisu beera namaaf namaas wal taasisu beera dhalaa yoo lolan dhiiraa fi dhalaa yoo lolan wal taasisu feena wal taasisu ni feena akka wal taasisu feena garuu nuti jechuun asirratti baanee dalagaadhaaf jechuun asirratti qubanne nama arrabsuuf takkaa waan nama dubbachuuf asirratti dhufne garuu wanti nama raasuu dhufne namni wal lolee jiru namni dhaabbachuun dirqama akka daawwattoonni keenya illee nu hubatan akkana gartee namni nama arrabsu illee nu hubatan kan arrabses kan arrabsinis galatooma rakkoon qabu garuu waan namni dalagu jala deemaadha sirriitti laala yoo dhugumatti jechuun kana maayaatti hin taate. Saniifuu waan takka tanii siimu gurbaa abdii kana hedduu jechuun takka beektaa natti illee jechuun nallee arrabsee waan ijoo manguddoon gahaa jechuun nama obsitee dikee tokko namaafis obsu qabu yoo na obsine nama kana walitti raasuu hin dandeessu. Anamma inni illee akka fidaa jiru amma birallee dheete yuutuuba isaanii wanni harkaa fuuneef mitiyoon jannata naasii beekta malasi akkuma dhalatti jejjeetutti akkuma dhiirratti jejjeetutti jaarsatti illee jejjeetu karaa kanaan ammoo jaarsatti illee jejjeeruudhaaf ati illee jechuun ni garta nuti akkuma bira dhaabbannutti nama biraas kan dhaabbannutti abdi biraas dhaabbanna harka keessan tokko hin dhoosinu isin jaarsa jaartiidha jaarsa jaartiidha dirqama abdittis hin barbarin yuutuuba asirraa fuune xiqqaan si bireera guddaa si bireera yuutuubni lakkuu si harkeera garuu yuutuuba lachuu kan si harkeeru kana tokko immoo akka gartee abdii deemtu xiqqaasan illee janneetiin akka fayyatti illee ati illee akkasuma itti beekatu saniifuu waan kana hundarraa
waan bareedduu waan jechuun namni itti nama qabne waan dareenuuf gurbaa kana itti dhaqetti gorsi qaamaanis itti dhaqe gorsi daruuri gorsi akka gartee immoo duniyaa tanaas fuunee haadha ilmaanii gartee ilmoo akkasitti fidee abdii fi isiitullee xumurutti waan kana godhin sinjaa irratti hojjedhu sinjaa anis hojiin jira akkaamtuun qabne siin beekaa ta'e duraanuu waan kana hundaa booda akka dadatti fixxuuniin beekaa beekama anis dadatti fixuu qaba hattaa duniyaan kareen yaamte duniyaadhaas jeen abdii fi ati karar dadheetan qabdan arrabaa fi ilkeenuu wal dhooyti walitti isin araarsinaadha nuti wal dhabeenya isaanii hin feenu fattaala taanee nama dadiiguudhaaf hin yaadu teenya laayinu mana kanamaa laayinee teenya mana keenya balleessinu tanumaafuu dagumaaf yaa'u jirra obboleeyyan kiyya isaanis gaaguya san hajaana godhan malee jechuu anis gaa jechuu harkaan na badee ka'ee silaa harkaa qabaadhee sanumaatti qona aarse malee alhamdulillah kanii waan harkaa laa kanii waa harkaan qabatin maal fajaata kan irrifattaa adda qabuun kee bareedaadha osoo naaf hin ta'in mucaa kanaa godhan maqaa kiyyaan na badajee maqaa kiyya laal maqaan badu mannaa mataan badu rooyyaa jedhan Atau waan goteen waan yang keeser waan ati keeser namni ni miidhamte yaadin nama horando wal qixxeesineeti kuma gartee isaa wal lolle jaarsa yaattin akka wal lollanii takka hoo wal fotteessan gartee amma dura wal fotteessan jira beeta bakka sanii waan illee goone malee waan biraati miti kana jaarti dhaabbannee ogguu lolle inni qabbanaa'ee jaartii galchaa jechuudha malee miidiyaa tolbee isii arrabsuun qabu daawwattoota nyaasumaanuu komantii irratti barreessaadha inni garuu balleesse dhugumatti badii qaba namni dhalaa arrabsu namni jaartii arrabsu bareedaa miti nuti ammoo yoo duniyaaleen gartee qaba baatee isa arrabsu taate dhaabbannee nuti tuduuluun keenya hin oolamu ana makka keessatti dhaabbanumaan jaallugumaa duniyaa walaa isiidhaan nuti haqaaf dhaabbannee kanaatu khaxarra irraa kanuma khaxarra irraa nuti wajji jiraachuu isaanii feene malee baay'ilmaaniiti adda bahuu isaanii feene wanni jidduu harkan nuti hin jirru nuti dada isaanii yaanna ammallee rabbiin takka walitti haa godhu du'aa'ii hordoftoota keenya isiinillee du'aa'ii nu godhaadha garuu najjaash kana manguddootti dadhabamnu ilma keenya malaaweensi madhaapu manguddootti gahune manguddoo cafayinee sayyoo dide haafirraa dhoorkitu takkanaati obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraa tanagayaa tagammachuu qabannee walitti jaalti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaalannaan isiniin jaa baay'ee